Lafti falmii kaasee qabiyyee qonnaan bulaa Finfinnee aanaa jamu kan amma daawwannee deemnedha. Keessumattuu aanaan jamu Finfinneen xumura isaa yookaan daangaan isaatu hanga naannoo Makkanniisaa jedhamu ture. Innumtuu xumura yookaan sanaa gaditti baadiyyaa qonnaatti ture jedhama. Dhibee dhufee jamus darbee sabbataadhaan wal qabateetiin jira. Magaalaa jechaadha. Qonnaan bulaan iddoo kanaa ka'ee manca'ee eessa akka jiru isaa hin beekamu. Kan amma jiru lafa amma daawwannee deemnee irratti kan soonfataa jiru, kan maatii isaa gaggeeffataa jiru, qonnaan bulaan hafe sanaa duuba kan jirudha jechuudha. Isumarrattuu falmiin guddaan ka'ee akka jiru gara mana keenyaatti deemne. Hektaara 40 qabiyyee FIT yookaan Finfinnee Integrated Trade ta'e share kaampaanii kanaan qabamee fi kan qonnaan bulaa kan ta'e kuni mana amantaadhaaf gaafatameeti kan inni jiru. Qabiyyee mana amantaa akka ta'ettis kun sababa maaliirraati ka'ee akka qabiyyee mana amantaatti akkamitti lakkaa'ame yookaan qonnaan bulaatu lafa mana amantaa qotaa ture itti jiraataa ture moo eessaa ka'eeti manni amantaafis akka gaafatamu kan inni gaaffiin akkasii lafumaa ka'ee dhufe moo duruma qabiyyee mana amantaati moo akkamitti qabiyyee aksiyoona kanaa fi qabiyyee mana amantaa gidduutti asakaaroon akkamitti uumame abbummaansaa kan kooti jedhees akkamitti gaaffii kaasuu danda'e manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo baranuma fudhachuudhaaf yaalii gochaa jiru mootummaan nuuf kennuu gaafachaa jiru malee kan isaaniin ture duraanii qabiyyee qonnaan bultootaa ture barreen gaddaas qotamaa ture bara kaanis qotamaa ture qotee bulaatti fayyadamaa ture loon irratti tiffachaa ture amma garuu sheppi gochuu waan qabnuuf qaamonni adda addaa lafa kana qotee bulaa kanarraa buqqisanii laficha dhuunfachuudhaaf yookiis garmalee ittiin badhaadhuudhaaf xiyyeeffannoon bal'aa waan jiruuf qaamota adda addaarraa daldaaltota lafaa wajjin wal qabatee qaamota faayidaa dhuunfaatti wajjin wal qabatee qotee bulaa kana buqqisuu barbaadanii wajjin wal qabatee rakkoon dhufuutti waan jiruuf waan hubannee fi lafa kana jalqaba gaafa 2009 keessa kan jalqabne kaampaanii kana establish goone gaafa qotee bulaan irratti ijaaramuu baranii qaamonni adda addaa caasaa mootummaa keessas kan jiran jiru hojii qotee bulaa buqqisuu irratti kan hojjetan caasaa mootummaa keessas akka waliigalaatti tun ta'ini darbee ni jiraata wanta akkasiisi. Isaan kun laficha namootaaf shanuudhaaf kennanii namoota qotee bulaan tun ijaaramin dursanii laficha hiranii namootaaf kennuudhaaf qotee bulaa keenyaaf buqqisuudhaaf hojii hojjetamaa ture. Immediately immoo 2009 keessaa mana murtii federaalaatti legal entity qabna waan ta'eef jaarmiyaan keenya hoggaa sirnatii mana murtiitti mannaa dhiyeessuudhaaf yookiis qabeenya isaa claim gochuudhaaf falmachuudhaaf isa dandeessus waan qabuu fi gara mana murtii federaalaa Lidataa Midib Chilootitti mannaa hundeessine lafa kana waldaan irratti ijaaramnee jira qotee bulaan irratti ijaaramee jira qaama biraaf kennuudhaaf yaalii gochaa jiru nu jeeqaa jiru jennee nifaas Laaftoo ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ንፋስ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ደንብ ማስከበር ጽፈት ቤት ንፋስ ላፍቶ ክፍለ ከተማ መሬት ማናጅመንት መሬት ባንክ ከስመስ ቃሞታ ስራና ከተማ ልማት ቢሮ ከንጀደማን ቃሞታ ለፈረት አጀጁ ደንዳን ለፈራና ነሞታ ደበርሱ ደንዳን ረት ማናው እንደስነ በረ ኩመለማፍ ኩዳን ኬሰቹዳ ምንና ኩመለማፍ ሰገሉ እንደስነ ኩመለማፍ ኩዳን ኬሳ መነሙርቲ ፌደራላት እየነ ኢማከና መነሙርቲ መና ዲስነ ጅራ hamga imannaan keenya mana murtii federaalaa qabnu kun xumura tokko argatutti lafti falmiif ka'umsa ka'e kun nama kan biraatti akka nu jalaa hin darbine jennee mana murtiitti dhorkisiifne jechuudha kun dhorkaa yeroo sana dhiyeessineedha maxxantoota kuni ከናኒ ሌላ ተለዋጭ ትዕዛዝ እስከሚሰጥ ድረስ ለክርክሩ ምክንያት የሆነው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ክልል ውስጥ የሚገኝ ይዞታ ላይ ምንም ግንባታ እንዳይገነባና ይዞታ ወደ ሶስተኛ ወገን እንዳይተላለፍ የሚመለከተው አካል በፍትሐ ብሔር ሕግ ስነ ስርዓት ቁጥር 154 መሰረት ታዟል ጀዴ ምን ምርት ይወርከቹ አዴንሱ መከናን ጀልቀምኔ ኤርጋ ኦርክሲምኔ ቦዴ ፈልሚ ከኛት ፉምኔ ሞቱማ ወጭን ፈልሚ ረቱ ኩታ መጋላ ወሊኒ ድምቻ ቀበቴ ከን ፈልማቱ ረሰኑ ማዳ Murtoon kun egaa qaamni biraa dhufee kan koote akkan jenne yookaan hojii biraa lafa sanarratti akka hin hojjenne kan dhorkee kaa'u. Nama kennuudhaaf qopheessan isaan qotee bulaarraa buqqisee namoota kan biraaf dabarsuudhaaf laficha qopheessanii gidduu kanatti immoo qotee bulaa ijaarree jirra. Qotee bulaan irratti ijaarameetu jira. Abbaa qabiyyeeti mirga dursaa qaba. Nama kan biraatiif kennuu hin dandeessanii jeequmsi kun irraa dhaabbatanii mana murtiitti banne jechuudha. Sabooddee manni murtii hanga himannaan sun ilaalee furmaata tokko argatutti jedhee lafa sana akka isaan nama kan biraatiif hin dabarsine akka isaan ijaarsa irratti gaggeessine lafichi dhorkamee akka turu nu ajaje jechuudha. Addacha gaafa 28 ji'a salgaffaa bara 2010 ooleen jechuudha. Sabooddee dhimmicha irratti falmii gaggeessaa arga turre booddee
waggaa tokko ol falminee gaafa 19 ji'a torbaffaa bara 2011 manni murtii isa dhumaa kenne. Falmiin kun eenyu wajjin ture? Warra Maqaa isaanii ta'e ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ መሬት ባንክና መስተላለፍ ጽሕፈት ቤት፣ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ደንብ ማስከበር ጽሕፈት ቤት፣ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ መሬት ልማትና ከተማ ማደስ ጽሕፈት ቤት ያቹን መሬት ማና ሳን ኩን ጫሳሌ ሞቱማቴ ገፉደኒ ሂሩፍ ቱረን ጀቹን ወረ ሂሩዳፊ ሮሊ ቀበነች ኬሳ የቹዳ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚዳ ሳን ኒን ሂመኔ ያ ቦቴ ለንጋ ሳኒቲ ወጅን ፈልማ ከንቱ ረቹዳ ቦቴ ለንጋ ሳን ከነ በከቦን ወጅን ፈልሚ ገጌሳ ቱረኒ manni murtii dhimmicha ilaalaa tures isaan kana wajjin erga falmii ciccimaa gaggeessaa turre booddee gaafa 19 ji'a torbaffaa bara 2011 dhaddacha uuleenii lafti kun kan qotee bulaati. Qotee bulaan lafa kana durii re'ee qabatee seeraan harka isaa galfatee jira waan ta'eef qabiyyee isaatii jeequmsi irratti uumame akka irraa dhaabbatu inni murteessee jechuudha. በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 በተለምዶ ርቡ ወንዝ አካባቢና ጀሞተ ብሎ በሚጠራ ቦታ አዋሰኞቹ በምስራቅ ወደ ደቡብ የሚወስደው ዋና መንገድ በምዕራብ ጀሞ 2 አደባባይ በሰሜን ወደ ሰበታ ከተማ የሚወስደው ዋና መንገድና ወደ ደቡብ የሚወስደው የኮሙኒስቶን መንገድ በደቡብ ቡና ክለብ ሜዳ ጀሞ 2 ወደ ደቡብ የሚወስደው መንገድ ሆፕ ዩኒቨርሲቲ ፊት ለፊት የሚዋሰነው ባለው መንገድ ክልል ውስጥ ከሳሾች ፍንፍኔ የኛ አክሲዮን ማህበር ማለት ነው የንግድ አክሲዮን ማህበር ከፍቶ እየሰሩ ያሉት በይዞታቸው ላይ ሆኖ ሳለ ተከሳሾች ምንም መስረጃ ሳይኖራቸው የከሳሾችን መብት በሚጋፋ መልኩ በከሳሾች ተይዞ ያለውን ይዞታ ላይ የተተከሉ ችግኞችን በመጨመር ሸንሽኖ ለሌላ ሶስተኛ ወገን መስጠቱና የተተከሉትን ታፕላዎች መነቃቀሉ የውከት ተግባር ስለሆነ በፍትሐ ብሔር ሕግ ስነ ስርዓት ቁጥር 1143 መሰረት የተፈጠረው ውከት ሊቆም ወይም ሊወገድ ይገባል ተብሎ ተወስነዋል። የተነቃቀሉ 6 ታፕላዎች እንዲሁም የአፕልና የካዝምር ችግኞች ቀደም ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ከሳሽ በክርክሩ ምክንያት የደረሰው ወጪና ክሳራ አቤቱታ በማቅረብ የመጠየቅ መብቱ የተጠበቀ ነው ጀዴ አጀጀ ከነ ከነስ ኤፍአይቲ ዳፍ ሙርቴስ እቹዳ ኢሳ ቆቴ ቡላኔ ካ ወጂ ቆትናት ከረጀቱ ጀልቀበኑ ፕሮጀክት ከኝ ላንድ ዩዝ ዶስና አደባምኔ ሰካን ገረመነ ጅሬኛት ሰካን ገረቆና ማጋላት ሰካን ገረመነ በሩንሳት ቶጂ ኢንቨስትመንት የደዳት አቶ ሂንቆቆ ድንዱራ አፕሊፍ ካዝምሬት ቆተመ ጅራ ወንቱ ነችራሉ ሰነት ቆቴ ቡላን ቆተቴ ጅሩ ሱኒ አችራከቱ አፕሊፍ ካዝምሪን ሳኒለ ዶሳት ደቤ ከዳበቱ ሽንሻኑን ዮኪስ ያሊን ጉደመ ሱኒ አበቹ ቀባ ጄቁምሲ ኩን አከራ አብደን ጀዴ ወን ሙርቲ አንጎ ቀቡ ጫሳሌ ሞቱማ ኢማን ይረት አትረት ሙርቴ ሰጅራቹዳ ታውስ ገሩ manni murtii olaantummaan seeraa kabajamuun barbaachisaadha. Olaantummaan seeraa immoo qaama mootummaa irrattis qaama mootummaan ta'an irrattis namoota dhuunfaa irratti instituushii mootummaa irrattis kan mootummaan ta'an irrattis raawwatiinsa kan qabu yoo ta'u rakkoon biyya keenya keessa jiru inni guddaan rakkoo olaantummaa seeraa kabachiisuuti waan ta'eef atuma dhorki kun kennamee jiru murtiin kun kennameetu jiru lafa kana shanashanii namoota muraasaaf dabarsanii kanas anni mana murtiitti yenne dhorkinu rijala cabera manni murtii ajaji mana murtii kabajamaan jiru jenne mana murtiitti yenne manni murtii dembi maaskabbar ጽሕፈት ቤት ወረ ጀኑ ሰና ኩታ መጋላት አከስማስ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኩታ መጋላ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ደደቸረቱ አሙዳኒ ወረ ዶርከ ጨብሱዳን ሆጀተኒ ቆቴ ቡላ አርካፉ ደሜ ነመከም ብራት ደበርሰሜ ከና ጊሮ ሳት ተከዲ ብስተን ጀዴ ዶ ሳት ተከዲ ብስተን ጀዴ ደደቸ ጋፈ ዲደሚጃ ጂአርፈፋውለኒ አጀጀስ ከነ ጅራቹ kabajamtoota hordoftoota FIB egaa yeroo bal'aa kan waliin dabarsaa jirru obbo Lammii Taayee walitti qabaa boordii fi akkasuma itti gaafatamaa dhimma seeraa FITT egaa hanga ammaatti kan isaan nuuf kaasanii kan falmaa turan lafa qonnaan bulaa kanarratti ijaaramni erga gaggeeffame sadarkaa waldaa aksiyoonaatti ijaaramni erga gaggeeffame caasaan mootummaa lafa kana hiree yookaan immoo qircee qaama biraaf kennuudhaaf mana jireenyaaf maaliif qonnaan bulaarraa gaggeesse jechuudha. Kana kaayeffatee kan ture falmaniiti kan akka FITtti ijaarama kanaan qonnaan bulaa harka akka turuu fi akkasuma FIT'n qabiyyee isaa godhatee akka turu mana murtiidhaan kan murtaa'e hanga ammaatti kan hubanne sana booda immoo gaaffiin lafa mana amantaati jedhu immoo isaan booda dhufeetiin jira. Egaa hanga amma nuuf kaastanitti dhimmi mana amantaa kana keessa hin turre. Manni amantaa yeroo kamii kaaseeti lafti kun kan kooti immoo kan jedhe egaa. Eka lafa amma dhaabe
irratti murtiin kun murtii nama argaman dubbis erga kennamee booddee qaamni hojii wal falmaa turu mirga oliyyannoo isaanii itti fayyadamuudhaan gara mana murtii oliyyata ilaaluutti dhimmicha dhiyeessanii turanii mana murtii olaanaa federaalaattis dhiyeessanii turanii manni murtii olaanaa federaalaas dhaddacha gaafa 11 ji'a 11ffaarra 2011 irraa dhimma kana oliyyannaan ilaalaa ture komii dhiyeeffatanii turanii komii kana ilaalaa ture murtiin manni murtii jalaa kenne hir'ina kan hin qabne waan komatamu kan hin qabnee fi dhimma falmisiisu kan hin qabnedha jechuudhaan murtii jalaa cimsee manni murtii jalaas kanuma bu'uureffachuudhaan raawwiitti ceetu raawwiis raawwatee raawwiin himatamtoonni mana murtii jalaatti himatamanii turan suni akkasitiin daataabeeziin lafti kun dur maqaa qotee bulaatiin asnakaa Finfinnee Integreeted Treasury Kaampaaniitti naanna'ee daataabeeziin akkasitiin bu'ee harka waldaa keenyaa galeera jechuudha. Ijota bulchiisa lafaa kutaa magaalaa Nifaas Laaftuu yoo deemte ilaalte daataabeeziin lafa kanaa Finfinnee Integreeted Treasury Kaampaaniidhaan bu'ee akkasitti hojjetamee jira jechuudha. Kana jechuun dhorkii duraan kennameen kaane falmiin cause of action kan ta'e lafa kana irratti geggeeffamaa ture murtiidhuma argateera. Atuu kanaan jiruuti kaa lafti kun seeraan ragaan abbaa qabeenyummaa actually ragaan abbaa qabeenyummaa kallattii lamaanitu argama. Tokko biyya kana keessatti kan barame warri lafa saamanii seetingii sammuu namaa keessatti waan adda addaa kaa'uudhaan kaartaa yoo kutaan magaalaa kaartaa kenne malee lafti irratti qotee bulaan mirga hin qabu kan jedhamudha barmaatileen turanii nuyi jalqabumayyuu kaampaaniin keenya kan hundeeffame kana faayit gochuudha. Tokkoffaa qotee bulaanii atuu bulchiisi magaalaa Finfinnee akka magaalaatti istaabilii danda'e lafa isaa qotachaa ture. Qotee bulaatu laficha ture erga qotee bulaan qabatee booddeedha bulchiisi magaalaa Finfinnee akka bulchiisa magaalaatti kan hundoofte. Erga hundaa'e labsiin waa'ee kaartaa kenniinsa ragaa abbaa qabeenyummaa wantoota kana wajjin wal qabatan hundumtuu dheengadda kan isaan ba'anii erga Finfinneen hundoofte booddeedha. Isaan kun immoo qotee bulaa akka irraa buqqisuudhaaf ta'utti kan tolfamanidha jechuudha. Mala maltee ittiin qotee bulaa dhiibanii baasan. Seerumti ittiin kaartaan kennamu biyya kana keessatti mala ittiin qotee bulaan ittiin buqqa'uu danda'u ilaalamee akka itti abbaan qabeenyaa kun dubbachuu hin dandeenye mirga isaa falmachuu hin dandeenye akka haala salphaa ta'een qotee bulaa sana buqqisuu hin danda'amutti kan bocamee tolfamedha. Seerumti kaartaa ittiin kennamu jechuudha. Fakkeenyaaf lafti tokko yeroo kennamu jalqaba namni lafa sana qabatee jiru mirga misoomsuu qaba. Mirga itti fayyadamuu qaba. Yoo inni misoomsuu dadhabe yoo inni itti fayyadamuu dadhabe yookiis fedhii dhabe yookiis yoo inni dhabe nama kam biraatti dhiyeessuu hin danda'ama. Isaan kun kaa'amuu qabu seera keessa haguuggii seeraa argachuu qabu. Jastisiidha waan ta'eef haqa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mirga akkasiin jiru abbaan barbaade dhufee lafa barbaade taa'ee lafa kaarree meetira mana abaluuf kennamedha. Steeppii kanaan kaabineen murteessaa qotee bulaan akkasitti buqqaasu jechuudha. Wantoonni jastisii wajjin faallaa haqaa ta'an qotee bulaan akka haqa isaa dhabu akka qabeenyaa isaa godhamu seerota akkasii kana mootummaan seera dhimma kana irratti akka baasu qabsaa'uudha. Qabsaa'aa tures bara 2011 kana gara dhumaatti mootummaanis kana bare abbaan qabiyyee tokko atunni misoomsuudhaaf danda'u fedhii qabuun buqqa'uun qabodhe bara 2011 sadarbee kana keessa waggaa dabarsine kana keessa gara ji'a walakkaa gara ji'a 7ffaa 8ffaa hiriyaa kanatti natti fakkaata seera tokko baasee jira jechuudha. Seerri sun akka ba'uu fi jaarmiyaan keenya jaarmiyoota dhiibbaa uumaa turan keessaa adda durummaadhaan dhiibbaa uumaa kan ture nuyidha. Akka danda'amus kan hojii qabatamaan argise qotee bulaan misoomsuu hin danda'a taanaan lafa isaarraa buqqa'uu akka hin danda'amne buqqisuun akka irra hin jiraanne adda durummaadhaan falmachaa kan tures nuyidha jechuudha. Atuu kanaan jirutu kaalafti kun erga kanaan tokko kaartaa mootummaan kennuun abbaan qabiyyee argama. Lammaffaa immoo mirga qabadhee mana murtiitti falmee manni murtii kun qabiyyee baluuti jedhamee ragaa kennamuun argamuu danda'a jechuudha mirga abbaa qabeenyummaa. Kaartaa mootummaan kennu mootummaan kaartaa yoo naa kennuu baate an qotee bulaa ta'e lafa qabadheetuun qotee irratti tikfachaa jiru sababa mootummaan kaartaa naan kenninee fi lafa koo dhabuu hin danda'an. Kana chaalenji goonaa jechuudha isa jalqabaa. Kana irratti hojjennee in hojjennaa misoomsinannee Addis Ababa Investment Commissionitti iyyannee qonna magaalaatti riil isteetitti dargaggoo fi ispoortii leenjisuu irratti using the children's day oolmaa dargaggootaatiif bakka ta'u haala kanaaf akka ta'uuni hayyama hunduma isaa baafnee biqaatuma ragaagacaa baafannee hin dandeenya nuyi misoomsuu dandeenya qotee bulaanis kun hayyama baafateera irraa buqqisuu hin dandeessan kan jedhamu falmiitti humne jechuudha. Haala kanaan lafa kanaan bisne jechuudha. Erga haala kanaan lafa kana ofirratti bisne booddeedha kaa manni amantaa ortodoksii iddoo kanatti taabota baafannanii kan gaafatan. Iddoo kanatti iddoo kan biraatti baafatuutu
bara 2010 iddoo kan biraatti baafachaa turanii lafuma qotee bulaa irratti qotee bulaan itti dachee gaafa iddoo kanatti hin baafattan qotachaa jira jedhee gaafa ta'u asitti immoo dhufanii nu biratti waggaa tokko asitti baafadha lafa isaatti baafatan gaafa dhabamuu fi kutaan waradaan jamoo jiru baranaaf jedhee iddoo sanatti gaafa kennuu fi borumti isaan taappellaa jiraatti kun kan keenya jedhan kaartaan hin kennamnee fi homtuu hin kennamnee baqeen gadda ayyaanicha irratti waan baasan qofaadhaa fi lafti kan waldaa keenyaa ta'anii atuu hin beekin atuu dhorki mana murtii irra jiru dhaqanii kaartaa itti baafatan jechuudha lafa falmiif ka'umsa keenya irratti jechuudha. Dhaqanii kaartaa baafatanii dhufanii kaartaan kun kaartaa isaan lafa kanarratti baafataniidha jechuudha. Lafa kanarratti kaartaa baafatanii kaartaan qonnaan bulaa kaartichumti mataa kan isaa yoo ilaallee kaartaan isaan baafatan yoo ilaallee በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሬት ልማትና ማናጅመንት ቢሮ የመሬት ይዞታ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ጀዳ የነባር ይዞታ ባለይዞታነት እና የቤት ባለቤትነት መረጋገጫ የምስክር ወረቀት ጀዳ ነሚተው ካርታ ባፈቹዳፍ ለበተቁረት ካርታ ባፈቹዳፊ አችራ መነቀባቹ ቀባ አካተም ለብሲ ከሊን ሰለፋ ከኘቲ እዱሰረት ካርታ ባፈቹዳፊ ረግቹም ተወከጀዳ ካርታን ኩን ከነሙ የነባር ይዞታ ባለይዞታነትና የቤት ባለቤትነት መረጋገጫ የምስክር ወረቀት ጀዳችሁ ማን ተቆች ረንጅሩ ቀበተኒን ቱሬ አከዋን አችራ ማነ ቀበኔቲ ለፈ ካሬ ሜትር ኩሞ ሶዶማፍ ዲበሰዲ ረቲ ቡልቺሲ መጋላ ፍንፍኔዳ አቶ ኩታም መጋላ ከኛም ቤግናችሁ ጉባታ አኒ ምርቴሰኒ ካርታት ባፈን ለፈ ቆቴ ቡላ ከኛ ረቲ ለፈ ቆቴ ቡላ ወልዳን ረቲ ጃረመ ጅሮት ባፈተኒ ኑስ ቆቴ ቡላ ከኛ ቀበኔ ኩታን መጋላት ያኔ ደምኔ kana kan kenneef kutaa magaalaa Nifaasil Laaftoodha moo bulchiinsa magaalaa maal godhe warra Finfinneetti murteessanii asitti beeku waan ta'e dhorka jala jira jedhanii waan yaadaniif waan amantaa hin qabnee fi gubbaadhumatti murteessanii kennaa fe'anii gara waajjira kantiibaatti kan akka kennamu wanti godhame dhufe inni yennee dhorkuma namatti keenya qabannee akkamitti kennitan jenneeni dhorka miti kun jenneetti agarsiifne yeroosuma gaafa 24 ji'a arfaffaa engaddachuudha kaartaa isaanii kana xalayaa kanaan haqanii jechuudha. ነገር ግን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት ስም መብት ሲፈጠር በጥድፊያና መጣራት ያለባቸው ነገሮች ሳይጣሩና እንዲሁም የፍርድ ቤት እግድ ያለበትና የሌለበት መሆኑ ሳይረጋገጥ መብት የተፈጠረ ሲሆን አሁን ካርታ የታተመበት ይዞታ ሲጣራ የፍርድ ባለመብት ፍንፍኔ ኢንተግሬትድ አክሲዮን ማህበር ይዞታና የፍርድ ቤት እግድ ያለበት መሆኑን ስላረጋገጥ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት ስም ካርታ ቁጥር 0157800932 ከዛሬ ቀን ጀምሮ ካርታውን የሰረዝን መሆኑን እያሳወቅ በቀጣይ ሀገረ ስብከቱ ከይገባኛል ነፃ የሆነ መሬት ጠይቆ ካርታ ማሰራት የሚችል መሆኑን የገለጽ ከዚህ ደብዳቤ ጋር የካርታውን ኮፒ አባሪ አድርገን የላክን መሆኑን እናሳውቃለን። ጀኒ ሀገረ ስብከት ቻፍሲ ወረዳ ኬኛ ፍሲ መሬት ልማትና ማናጅመንት ቢሮ ለመሬት ይዞታ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ለመደበኛ ይዞታ ካርታ ዝግጅትና የስራ ሂደት ይላል። ይሄስኒ ሀለ ከናን ካርታ ከነ ሀቅሲም ነችው sila gaaffiin isaanii jalqaba iddoo kanatti taabota baasnee ayyaaneffannee gallaadha akkuma fakkeenyaa fi ayyaana irreecha hawaasni irreeffatee galaa boru dhufee iddoon kun lafa irreechaati yookaan lafa maaliiti jedhee akka qabiyyee mana amantaatti maalitti kaasatu hin taane iddoo irreeffannaati. Kanaan ala dhufee taabota baasee iddoo sana bulchee guyyaa 2-3 adeemsi amantaa ortodoksii akka kanaati keessaa yeroo ayyaana cuuphaa jechuudha. Kanaan alatti lafuma kana dhufee waan achi qubatee ayyaaneffatee sokkeef lafti kun hankooti jedha taanaan akkamittiin seeraan hoogganamuu danda'ama jettanii yaaddu? Iddoo taabotaatiif jedhanii gaafatanii asirratti ba'aa jedhaniin guyyaa 4 taabotii guyyaa 4 duwwaadha. Gaafa sagalii taabotni baa gaafa qolamaa deebi'eetu gala waan ta'eef guyyaa arfan kana nu kennanii gaafatanii gizaawee dheesee guyyaa arfanii kana isaan borumti isaa iddoo taabotuma adariyaa mana amantaa turseeni taappellaa dhaaban. Waradaan iddoo kana bulchisi taappellaa sana irraan kaasne taappellaa sana dhaabuudhaaf hayyama barbaachisaa hayyama sin qabanii hamma irraa taappellaa sana irraa kaasuu hin dandeenye. Isaan ishee qabatanii irratti hojjetanii gubbaadhaa deemanii qaama adda addaa bira deemanii kaartaa kanatti baafatanii jechuudha lafti kan keenya nuu kennamiranii haala kanaan kaartaa baafatanii dhufanii nummoo qeerroo keenyaaf qotee bulaa keenya irratti orgaanaayis goonee waan jirruufi yoo duune kaasuma irratti nu fixaniitu lafa kana fudhatu malee hin fudhatan jennee falmine kutaan magaalaa Nifaasil Laaftoo gaafa 24 ji'a arfaffaa oleenii baranuma jechuudha kaartaa isaanii xalaa kanaan haqee. Amma dogoggorri kaartaan kun kan kenname caasaa mootummaa irra keessa jiruuni. Kan inni haqames
caasaa mootummaa itti gaafatama yookaan immoo itti gaafatama dhiyoo lafa kanarra jiruun. Dogoggora caasaa mootummaatiin irra keessatti uumame silaa adeemsa akkamii hordofuu qaba ture? Lafti kun kan eenyuuti? Qotee bulaa akkamiitu irra jira? Yookaan qabiyyeensa eenyu ture? Fakkeenyaaf amma barreeffama sanarraa nabbaar yizootaa'edha. Qabiyyee durii jedha. Qabiyyee manni amantaa ortodoksii qabiyyee durii ta'uusaa maal fa'arratti gaggeessaa akka ture yookaan maal achirraa akka qabu mirkaneessee dhufee ilaalee adda baasee yookaan kan qabiyyee sanarratti kan kooti anaaf mala kan jedhu falmi kaasuu kan danda'u jira moo hin jiru? Illee otoo adda hin baasin akkamitti kenne? Adda baasuun hin jiru. Akka yoo misxirri sun ba'e dhoksaa sun ba'e nuyi waan kaanuufi qotee bulaan irratti ijaarame waan jiruufi waan ka'uufi qilleensuma irratti hojjetan asitti hin hojjenne kaartaa gubbaatti hojjetanii fidan. Fakkeenyaaf amma isaatti hojjetanii lafa hektaara 30 jechuun lafa saliixiin irratti qotamu lafa boqqolloon irra facaafamuudha malee lafa kaatirree kuma 30 mana amantaatiif kennuun sirrii miti sijjammal maati. Jalqabumayyuu kun qonnaadhaaf kennama lafi bal'ina hamma kana bal'atu lafa kaatirree meetira kuma 30 yeroo akkasii Finfinnee handhuura Finfinnee walakkaadha. Yeroo namni meeqa lafa manatti ijaarratu dhabee karaa irra cicciisaa jirutti kun gochuun jalqabumarraa ka'ee dogoggoraa jechuudha. Deebi'ee lafa isaan kennan baay'ee kan nama gaddisiisu laandi yuuzii magaalaa Finfinnee yeroo ilaalte laandi yuuzii lafa iddoo kana riiver bufferiidhaa fi miiksed residenseedha. Bakka mana jireenyaatiif ta'udha. Bakka namni keenya namni 1,000 ol hawaasni 1,000 ol irra qubatee rakkoo hawaasummaa isaa irratti furachuu danda'u. Lafti isaan fudhachuudhaaf yaalii godhan kun jechuudha. Egaan beennu ogeessa magaalaa yookiis kutaa magaalaa irratti madabanya yeroo kaartaa zigijjiiti Israa Hidat Mariini isa dhossaniiti kan kennani yaa'u isaadha kan kennu budiinsa kan geggeessu isaadha. Isa illee sodaachisaa jiru amma akkam kaartaa akka ta'anii hin deemnaa ibsa hin deemnaa akkam akka goote jedhanii hamma sodaachisanitti chaalenjii gochaa jiru. Sababii inni olaantummaa seeraa kabachiisu isaan. Olaantummaa seeraa kabachiise qofaadhaaf nu gargaaruu fi isa tokko miidhuu isa tokko gargaaruu miti nus waan nu gargaare hin qabu. Olaantummaa seeraa kabachiisuun immoo dhimma manni murtii tokko dhorkamee turu ittiin bu'amu jedhee dhorke tokko eeguun dhorka mana murtii kabajuun bardanii seerri isaan irra kaa'eera. Bardanii kana raawwate jechuudha. Dirqama kana raawwate sodaachisaa jiru. Sodaachisanis garuu atuma haqamuudhaa baatee kaartaan kun atuma haqamuu baatee iyyuu dhorka mana murtii cabsaniiti kan isaan baasan waan ta'eef effektiif ta'uu hin danda'u. Itti fayyadamuu hin danda'an lafa kana. Nuyi jalqaba yeroo himannaa bannee abbaa seerummaa mana murtiitti mannaa hundeessine itti gaafanne. Amma garuu manni murtii nu murteesseera waan ta'eef mirga qabna waan ta'eef eenyu yoonnaa dhufee ofirraa deebisuudhaaf mirga qabnaa jechuudha. Mirga seerri nuu kennuudha kun. Kanaaf amma kaartaan kun haqameetu jira. Akkuma duraan nu kaastanii lafti kun kaarii meetira 30,000dha. Utuu ta'ee lafa qonnaa bal'aa fi lafa investimentiif kennamudha malee lafa mana amantaaf kennamu miti yaada nuuf kaastaniitu. Inni lammataa immoo iddoomti isaayyuu iddoo mana jireenyaawwan irratti ijaaranii hawaasa irra qubachiisuu yookaan fedhii dimaandii mana jireenyaa Finfinnee irra jiru ittiin illee galma ga'uu hin danda'amudha ture yaada nuuf kaastaniitu. Akka taajabbiitti silaa qonnaan bulaan iddoo kanaa ittiin jireenya isaa gaggeeffataa jira lafa kanarratti maatii isaa ittiin jireenya isaa guutummaa maatii isaa ittiin jiraachisaa jira. Dhufee itti ayyaaneffatee manni amantaa kan kooti yeroo jedhu kaayyoon mana amantaa silaa kana ta'uu qaba. Qonnaan bulaan kun hegereensa maal ta'a jedhee maal yaadeera manni amantaa kun gaafa qabiyyeen kun kan koodhadhee kaartaa baafatee maal jedhee dhufu qonnaan bulaan kun hegereensa maal ta'a jedhee yaada. Hinumaayyuu qonnaan bulaan FIT yookaan Finfinnee Integrated Trade keessatti hammatamee jiruu fi abbaan qabiyyee lafa sanaa irri caalaansaa hordoftoota amantaa kanaati. Hordoftoota amantaa ortodoksiiti. Amantaa hordofanii hagana ulee hamaatiin haleelamuutu irra jiraata. Manni amantaa bifa kamiin yaaduu qaba. Bifa namummaa bifa saamichaa keessaa utuu bahee hin wayyuu laata. Mee maal taajjabdu isin akka keessanii? Tokkoffaa baay'ee kan nama gaddisiisu keessaa achuma bukkee lafa keenya bukkee naannaa lafa jamoo duwwaa bataskaana turuusi asiin bataskaana tokko jira madaalamee jedhama. Garraa maaramii jira akkas Gabireeli jira. Axiriin keenya bataskaanuma keessa jirra nuyi. Lafichumtu lafatti amma kalatti bataskaanuma naxxaramee jira lafti sun mataa kan isaa jechuudha. Lafa asamma jirru kana bara kuma yeroo nuyi mannaa banne keessaa ganama gaafa kaanu beeksisaan waldaarra dhaabanii jiru gaafa gama keessattis ilaallu bataskaana ortodoksii irra jira. Maal jennaan halkan kaa'amedhan. Dhannee dambe maaskabbar ጽሕፈት ቤት ወረዳ አንድ jira jiranitti dhannee eeyyannee kun dhorka qaba jennee halkan tokkotti irraa kaasisne jechuudha. Halkan ijaaranii bulan. Amma immoo deebi'anii isa ammaa kana
kan si dhibu bataskaana Gabriel jedhamu bukkee sana kan jiru miseensa waldaa FIT kan jalqaba isaanii kenne. Baay'isoo miseensonni keenya persentii 90 miseensa FIT dha Ortodoksii dha. Miseensonni keenya warri qonnaan bultoota 150 lafa sana qabatanii jiranii miseensa amantaa sanaati. Baay'isni kennineerra lafa baay'isni kennineerra amantaa keenya ishee kana garuu irratti jiraannanii didanii jaarmaa keenya bukkee dhaabbatanii jiru jechuudha isaan. Kennaa dhumaanuu kennaniiru jechaadha. Laftaamuun amma lafa kaarraa mitira 10,000 amma bataskaanni Gabriel achirra jiru miseensa keenyaa laftaamuudha kan kennu. Tole jedhee kenneefi ishee kana immoo kaa narraan fudhatinaa jedhee eeggaddan gaafa kifila katamaadhaan falmii kaafnee kaartaa kana agarsiifne nu wajjii yaa'anii kan deemanii baay'een isaanii persentii 90 miseensota amantaa sanaati jechuudha. Baay'ee maqaa amantaatiin itti geggeeffamaa jira malee amantaa miti nu jibba amantaa sanaa hin qabnu. Miseensonni keenya baay'een isaanii miseensa amantaa sanaati. Amantaa namaas jibbuus barbaachisaa jibbuus yaadas hin qabnu. Amantaa namaa tuquunis barbaachisaa miti. Garuu maqaa amantaatiin namoota muraasa hojjetanii akkasitiin qotee bulaa lafarraa buqqisan sana hojimaata sanaadha kan jibbine. Waldaanis immoo beetekiristiyaanis immoo akka amanteetti qotee bulaa kana kunuunsitee akka isaan lafa isaaniirraa hin buqqaane tumsa gochuu qabdi malee hin buqqistu. Isumayyuu immoo miseensota isaanii hin buqqistu. Kanaaf carraa kanaanii dhugaa dubbachuu fi manni amantaa suni irratti yaaduu qaba. Lafa maqaa amantaatiin qotee bulaa buqqisuu dhaabbachuu qaba. Maqaa amantaatiin hojiin irratti hojjete kuni iddoo biraatti akka hin raawwannee fi of eeggannoo gochuu barbaachisaa gochuu qaba yaada jedhuun dhaamsuma akka gorsaatti isaaniif dabarsuu barbaada. Xumurri dhimma lafa kanaa maal ta'a jettanii yaaddu? Kaartaa amma kaartaa irratti hojjechiisanii dhufanii dhorkaa mana murtiidhaan kutaa magaalaa yookaan qaamni seeraa qaamni hoggansaa dhimmichi ilaallatu dhorkaa mana murtii akka ta'e beekee fashalsee jira. Itti aanu maaltu dhufa jettanii yaaddu? Wanti itti aanu maal ta'a? Wantoonni jiru amma kana booda qaamonni nageenyaas dhorkaa kana qaqqabsiifneetu jirra. Kaartaan kun kan haqame ta'uu isaas beeksifnee jirra. Xalayaa kutaan magaalaa Nifaasik Laaftoos yeroo kaartaa sana haqee qabiyyeen kun qabiyyee Finfinnee Integrated Trade Share Company'ti. Qotee bulaa irratti jaala kan qotee bulaati jedheeti asirratti xalayaa ifaan bifa ifa ta'een kaa'eeti kan keenya ta'uusaa ibseeti kan kaa'ame. Daataabeeziinis haala kanaan maqaa jaarmiyaa keenyaatiin bu'ee jira waan ta'eef kanarra darbee qaamni dhufu jira amantaa jedhu hin qabnu. Yeroo bal'aa waliin dabarsinee xumura irratti obbo Lammii walitti qabaa waldaa aksiyoona Finfinnee Integrated Trade akkasuma itti gaafatamaa dhimma seeraa waldaa aksiyoonichaa kan taatan xumura irratti uummata keenya uummata Oromoodhaaf akka ergaatti wanti dabarsitan hojii Finfinnee Integrated Trade qonnaan bulaa qabatee hojjetaa jiru akkamittiin deeggaruun danda'ama uummata wajjin akkamitti wal dubbistu akkamittiin waliin hojjettu akka dhaamsaatti wanti keessan yoo jiraate carraa xumuraa isiniif kennina. FIB'n dhimma kanas hordofee yeroo hundayyuu jechuudha duuka bu'ee uummata biraan kan ga'u ta'a. Hawaasa keenyas kana nuu beekaa wanti jettan yoo jiraate akka dhaamsaatti carraa isinii kennina. Galatooma Finfinnee Integrated Trade Share Company'n qotee bulaan keenya lafumti qotee bulaatuun ta'e nama keenya harka jiru magaalaa Finfinnee keessa sababii adda addaatiin xiqqaattu taakkuu tokko maan ta'een kaaree meetira 100 kaaree meetira 50 maan ta'een kanaan booda nama qabatee jiru san harka akka turu nummoo lafa deemnutti qotee bulaa harkatti kan namti lafa yartuunis haa taatu abaay'atu kana booda qotee bulaa keenya deemnee biraanchii keenya bannee ni ijaarra. Qotee bulaan keenya lafa isaarraa lafachuun qotee bulaadhaa fi jireenya isaatii. Lafarraa buqqee taanaan lafa deemuu hin qabu hin baranne waa biraan qabu carraan ni qabu lafa duwwaadha. Lafatti irratti qotee bulaan keenya akka hin buqqaane akka jaarmaatti sochii nu hojjechaa jirru akka sabaatti uummanni keenya nu bukkee akka dhaabatu qaamonni adda addaa qaamonni hawaasaa adda addaa sochii nuyi qotee bulaa keenya hojii misoomaa hojii investimentii keessa galchuudhaaf akka isaan of danda'an akka isaan jiraatan gochuudhaaf hojjennu kana akka sabaatti uummanni nu bukkee akka dhaabatu jaarmiyaa keenyaa fi tumsa barbaachisaa akka nuuf godhaniin carraa kanaan waamicha gochuu barbaada jechuudha. Guddaa galatoomaa kabajamtoota hordoftoota Finfinnee Integrated Broadcasting egaa kallattiidhaan kan isin biraan gahaa turre marii walitti qabaa waldaa aksiyoona Finfinnee Integrated Trade akkasuma itti gaafatamaa dhimma seeraa waldichaa kan ta'an obbo Lammii Taayyee wajjin kan nuti turtii taasifne egaa kana keessatti dhimma ajandaa yeroo ta'e yookaan immoo dhimma lafaa Finfinnee irratti wareegamni hedduun kan irratti kaffalamee dhufe qeerroof qarreen
guutummaa Oromiyaa irratti daangaa Mooyaaleedhaa hanga beegitti daangaa jiran hundumaa irratti wareegamni dhimma Finfinneetiif kan falamee jira. Har'as ammoo falmiin dhimma Finfinnee dhimma lafa Finfinnee hin dhaabanne xumuras hin arganne. Sadarkaa ijaarama akka kanaatiin falmuun immoo waan guddaa fi carraa guddaa isa tokkodha. Kana keessatti hojii FIT yookaan Finfinnee Integrated Trade hojjechaa jiru akka dinqisiifattan waa hedduus akka irraa hubattan abdii qabnaa. Deeggarsaanis waan barbaadamuun yaadaanis akka bira dhaabattan gamanumaan dhaamsa keenya isiniif dabarsina. FIB'n dhimmoota akka kanaa kallattiidhaan isin biraan ga'u mariisisee iddoo sanas dhaqee hojjetee isin biraan ga'u kan itti fufu ta'a. Kan isin walii ture an Namomsaa Admaasuuti. Qophiin keenya har'aa kanumaan xumurameera waan waliin taataniif guddaa isin galatoomfanna. Ulfaadhaa.